Jaallatamoota hordoftoota tajaajila wangeelaa soogiddaa akkam jirtu? Nagaadhaaf ayyaanni araarri kan Waaqayyoo Waaqa keenyaa isiniif baay'atu bakka jirtanitti har'as walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo qooddachuudhaaf achi as baaneerra. Guyyaa har'aatiif Waaqayyo ergaan inni nuuf erge immoo mata dureen isaa bidiruu kee gooftaadhaaf ergisii jedha. Bidiruu kee gooftaadhaaf ergisi. Hin kadhanna Waaqayyoon. Si galateeffanna Waaqa keenyaa karaa ergaa keetii, karaa dubbii keetii, karaa sagalee keetii yerootii gara yerootti deddeebitee waan nutti dubbattuuf, waan nu barsiiftuuf bara baraan galanni maqaa keetiif haa ta'u. Yeroo kanaa maqaa keetiin sagalee kee saaqnaa, hubannaa namaatiin ol inni ta'e hafuurri qulqulluu dhoksaa keessa hubannaa keenyaa ol ta'e nu barsiisuudhaaf akka nuuf ergamuuf jaalala kee haa ta'u. Iccitaa dubbii kee keessa jiru barree ittiin jiraachuu akka dandeenyuuf immoo ayyaana nuuf baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Bidiruu kee gooftaadhaaf ergisi. Namni isin keessaa waa ergifatee hin beekne jiraa laata? Ergifatee yookiin immoo namaaf ergisee kan hin beekne. Ijoollummaadhaa jalqabnee ergisa yookiin ergifachuu jalqabna. Qodaa ergisaatiin taphachuu jalqabna. Qalama ergisaatiin barreessuu jalqabna. Qodaa ergisaa irratti nyaachuu, qodaa ergisaatiin dhuguu jalqabna. Ergifannee uffachuu, ergifnee uwwisuu. Keessumaa immoo aadaa keenya keessatti namoonni waliin waan qaban waliiranii, walii ergisanii, ollaanis walii ergiseetu walii wajjiniin jiraata. Firri siriyyaanis walii ergisuudhaan wal bira dhaabata. Ergisi beekamaadha. Ergisi beekamaan taaneef nama ajaa'ibsiisu garuu ergisa isa Waaqayyoof ergisanidha. Ergisa isa gooftaa Yesuusiif ergisani. Gooftaa Yesuusiif ergiftee beektaa laata jireenya kee keessatti? Gooftaa Yesuusiif maal ergiftee beekta? Keessumaa jireenya keetiif wanta baay'ee barbaachisaa taate jettu gooftaan ergisa si gaafatee beekaa laata? Waan ati kana malee jiraachuu hin danda'u jettu. Kana of harkaa baasee kana halkan tokkoof biraa dhabee jiraachuu hin danda'u kanatti jettu Waaqayyo ergisa si gaafatee beekaa laata? Deebiin kee maal ture? Gooftaadhaaf ergifteetta moo gooftaa ergisa dhowwattee deebifte? Ergisa dhowwatanii deebisuun jira aadaa keenya keessa. Waan ergifachuudhaaf dhandhee yeroo hundumaan argannu sababa adda addaa kennameetu ergisa sanatuun argatiin galuun jira. Yeroo kaan immoo milkoofneetu waan ergifachuu dhandhee ergifannee gammannee galla. Waaqayyo gaafa ergisaaf mana kee dhufe, Waaqayyo gaafa ergisa barbaacha gara jireenya keetii dhufe, Waaqayyo gaafa ergisa barbaacha balbala mana keetii rukute gooftaadhaaf ergifteetta moo dhowwatteetu harka qullaa deebifte? Har'a kan nuyi walii wajjiniin ilaallu seenaa kitaaba qulqulluu keessaa gooftaan Yesuus yeroo inni itti bidiruu ergisaatti fayyadamedha. Dhugaadha, gooftaan Yesuus yeroo jalqabaasaa miti meeshaa ergisaatti fayyadamuunsaa. Yeroo adda addaatti meeshaa ergisaatti fayyadamaa ture. Sababii isaa kan kooti kan jedhu qabeenyaa tokkoyyuu lafa kanarraan qabu ture. Yeroo dhalate illee dallaan itti dhalate dallaa ergisaa ture. Dallaa horii keessatti dhalate. Kanaaf gooftaan Yesuus ergifachuunsaa nun ajaa'ibu iddoo adda addaatti ergisaan fayyadameera waanta ta'eef. Yeroo irbaata qulqulluu qopheessan illee bartoota isaatiin gooftaan Yesuus dhaqaatii mana abaluutti qopheessaa jedhe. Dhaqaatii mana abaluutti qopheessaa, mana ofii isaatiin qabu ture waan ta'eef. Mana namaa ergifateetu achitti irbaata qulqulluu yeroo inni qopheessee argina. Eeyyega gara bidiruu Phexros gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ergiseetti deebina. Sababiinsa har'a kan nuyi barannu kutaa sana keessaati waan ta'eef
Sunis kan argamu Luqaas boqonnaa 5 irrattidha. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 amma 11tti dubbiftan gabaabaatti seenaasaa akkas jedhee isiniif ka'a. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Gensareet jedhamu bira in dhaabata ture. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Gensareet jedhamu bira in dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'ani. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii in niqu turani. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabee Simooniin bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricharraa jara in barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simooniin gara tuujubichaatti hiqi. Qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa eda halkan guutuu baay'ee itti dadhabnee homaas hin dhabne. Amma garuu erga ati dubbatte dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadhaa jedhe. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii hamma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufaniiti baay'ina qurxummiitiif liqinfamuu hamma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutan. Simoon Phexros waan ta'e kana yommuu arge jilba Yesuusitti kufee yaa gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u. Ani nama cubbamaadhaa jedhe. Simooniif fi isaa wajjin kan turan hundinuu waa'ee qurxummii danuu qabuu isaaniitiif naa'anii dinqifatan. Yaaqoobii fi Yohaannis ilmaan Zabdiyoos warri hojiidhaan hiriyoota Simoon turan dubbii kana akkuma warra kaanii raajeffatan. Yesuus yommuu Simooniin hin sodaatin si'achi immoo nama kan walitti qabdu hin taataa jedhe. Bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuusiin duukaa bu'anii jedha. Bidiruu isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booda hundumaa dhiisaniitu Yesuus duukaa bu'an. Kutaan nuyi har'a walii wajjiniin ilaallu egaa isa kanadha. Kutaan nuyi har'a wajjiniin ilaallu kun bidiruu ergisaatti Yesuus yeroo inni fayyadame kana argina. Bidiruu ofii isaatii yaabbateen jedhu. Yeroo namoota barsiisuudhaaf jedhetti namoonni isarraa barachuudhaaf, isa arguudhaaf, isatti dhiyaachuudhaaf namoonni wal dhiibu turan waan ta'eef isatti bu'anii isa rakkisanii jedha. Yeroo isatti bu'anii isa rakkisanii yeroo achi garagalee ilaalu bidiruun lama hidhamaniitu arge qarqara bishaaniitti. Qarqara bishaaniitti isa arge kana lamaan keessaa isa kan eenyuun yaabbateedha. Isa kan Simooniin yaabbatee jedha. Isa kan Simooniin yaabbateetu Simooniin gaaffii isa gaafate yookiis akkasittiin jedhee isa yaabbatee Simoon bidiruu kana lafa gogaarraa bishaanitti achi buusiiti qarqararraa xinnoo ishee gara gidduutti achi siqii yookiis achi butii ittiin jedhe. Bidiruu kan Simooniin ergifate. Bidiruu Simooniin yeroo ergifatu Simoon gaaffii hin kaafne. Yookaan immoo dursee dhaabateetu Simoon bidiruu keenaaf ergiftaa jedhee hin gaafanne. Simoon itti walii galuudhaaf dhiisuu isaa utuu hin gaafatin gooftaan Yesuus bidiruu Simooniin yaabbateetu Simoon lafa gogaa kanarraa achi buti gara bishaaniitti achi xinnoo ishee siqsiittiin jedhe. Simoon yeroo kana mormuu danda'a ture. Simoon yeroo kana lakki ani bidiruu koo hin kennu jechuu danda'a ture. Yookiin immoo ani dadhabeera ofii kootiiyyuu halkan guutuu akka ittiin dadhabaa buleen qurxummii tokko iyyuu hin qabin
akka ittiin bulee amma abdii kutadhee kunoo kiyyoo miicaa jirra. Ati immoo bidiruu koo yaabbattee addana na tursuudhaaf jettaa? Ofii kootii dadhabeera bidiruu kana deebisii gara bishaanitti achi butinaan jettaa? Jedhee falmuu danda'a ture. Sababa baay'ee dhiyeessuu danda'a ture. Bidiruu isaa kana isaaf ergisuu dhiisuudhaaf. Nan ariifadha nan deema halkan guutuun hojjetaa bule baay'ee dadhabeen bule. Sanittuu immoo hojii bu'aan qabneen hojjedhe waanta ta'eef an bidiruu koo si ergisuu hin danda'u. Bidiruu kana achisiif dhiibuu hin danda'u. Nan ariifadha ittiin jechuu danda'a ture. Garuu Simoon akkasittiin hin jenne. Inni bidiruu isaa ergifate kun Gooftaa Yesuus waan ta'eef bidiruu isaa tole jedhee kenneef, bidiruu isaa tole jedhee ergiseef. Ilaalaa bidiruun kun Phexrosiif qabeenyaa baay'ee barbaachisaadha. Phexros hojii kan biraan qabu, hojii kan biraadhaan hin beekamu. Jireenyi isaa kan hundaa'e qurxummii qabuu irrattidha. Kan inni jiraatu halkaniif guyyaansaa, bultoonsaa, ofii isaatiif maatii isaa kan inni ittiin bulchu qurxummii qabuudhaanidha. Hojii kan biraa hin qabu Phexros yookiis Simoon. Namni qurxummii qabuudhaan duwwaa jiraatu kun qabeenyaansaa inni guddaan bidiruu kanadha. Bidiruu kana kennee jennaan, bidiruu kana ergisee jennaan, bidiruu kana dhiisee deemee jennaan wanta kan biraa hin qabu. Har'a garuu Gooftaan Yesuus dhufee bidiruu isaa irra taa'eetu bidiruu isaa kanatti fayyadamuu barbaade. Bidiruu isaa kana ergifachuu barbaadeetu Simooniin gaafate. Simoon gidduutti achi naaf butie. Karaa kan biraa hayyama isa gaafataa jira. Simoon yoonni achi butuuf hin danda'u ta'e, yoonni hin barbaadu ittiin jedhe humnaan bidiruu isaa irra taa'uu hin barbaadu. Humnaan bidiruu isaa fayyadamuu yookiin humnaan bidiruu isaa achi butachuu hin barbaadu. Simoon fedhii qabaachuu isaa ilaaluudhaaf erga irra taa'e booda yaa Simoon achi naaf buti jedhee isa gaafate. Simoon tole jedhee hayyameef. Obboleessa koo, obboleettii koo, har'a gaaffii ani si gaafachuu barbaadu yoo jiraate isa kanadha. Jireenya kee keessatti wanti ati barbaachisaadha jettu, qabeenyaa koo isa guddaadha kana jettu, hundee jireenya kootiiti kun, madda jireenya kootiiti, madda galii kootiiti, kana malee jiraachuu hin danda'u wanti ati jettu har'a Waaqayyo ergisaaf kan inni si gaafatu maaltu jira? Har'a Waaqayyo bidiruu kee ergisaaf si gaafataa jira. Waaqayyo har'a qabeenyaa dhuunfaa kootiiti kanati jettu, madda galii kootiiti kanati jettu, hundee jireenya kootiiti jettee kanati irratti garaa keetiif jireenya kee ija kee gattee jiraattu ergisaaf si gaafata. Ittiin fayyadama yeroo xinnoodhaaf irra taa'een namoota barsiisa siin jedha. Phexrosiin yookiis Simooniin akkas jedhe irra taa'een namoota barsiisa, bidiruu kee irra taa'een namoota barsiisa jedhe. Bidiruu kee irra taa'ee namoota barsiisuu barbaada. Qabeenya kee irra taa'ee namoota barsiisuu barbaada. Madda galii keetii irra taa'ee kan kooti kanati jettu irra taa'ee namoota barsiisuu barbaada. Mana kee keessa taa'ee namoota barsiisuu barbaada. Gola kee keessa taa'ee namoota barsiisuu barbaada. Kanaaf Gooftaan Yesuus ergisa si gaafata. Kan kooti kan jettu kana, qabeenyaa kooti kan jettu, dhuunfaa kooti kan jettu, anaaf baay'ee murteessaadha kan jettu ergisa si gaafata har'a Waaqayyo. Deebiin kee maal ta'a laata? Akka Simooniin tole jettee achi buttaaf moo? Yookiis Gooftaa Yesuusiin ergisa dhoowwatteeti kanatti galchitu? Gooftaan Yesuus yeroo ergifachuudhaaf si bira dhufu, ergisa yeroo si gaafatu qabeenyaa waan dhabe yookiis inni kan keetii qabeenyaa isaa waan hin taaneef miti. Simoon kanaafidha dhoowwachuu kan inni hin dandeenye. Simoon kanaafidha kan inni tole jedhee gara bishaanitti achi buteef. Simoon kanaafidha kan inni hayyameef. Karaa kan biraa Simoon ofii isaatiiyyuu kan Gooftaa Yesuusidha. Simoon ofii isaatiiyyuu kan Waaqayyoodha. Simoon yoo itti sassate akkasumaanidha. Sababiin isaa Waaqayyoon malee qabeenyaan horatan hin jiru. Waaqayyoon malee bidiruun ijaarratan hin jiru. Waaqayyoon malee dooniin ijaarratan, Waaqayyoon malee manni ijaarratan, gaa'elli ijaarrataniif qabeenya walitti qabatan akkasumaanidha kan inni ta'u.
yeroo tokko dargaggeessa tokkotu bidiruu ofii isaatii hojjetatee jedhama. Bidiruu ofii isaatii hojjetateetu baay'ee itti gammada ture. Ittiin dhaqee qurxummii qabaa, ittiin dhaqee bishaanirraa yeroo dabarsa ture, ittiin bohaara ture. Halluu barbaadu, halluu jaallatu bitee itti dibeetu baay'ee itti gammada ture. Gaaf tokko garuu bidiruun isaa kun bakka inni kaahatee duraa hatame. Bidiruun isaa kun duraa hatamee jennaan baay'ee gadde, barbaadee lafa itti barbaadamu hundumaa barbaadee erga dhabee booda abdii kutatee dhiise. Gaaf tokko gara magaalaa isatti dhiyoo jiruu dhaqee magaalaa sana keessa utuu asii facha deemu mana bidiruu gurguran bira ga'ee karaa foddaa dhaabatee yeroo ilaalu achi keessatti bidiruu kan ofii isaatii sana arge. Edaa warri hatan fidanii warra bidiruu gurguranitti gurguraniiru. Isaanitti dabarsanii kennaniiru. Bidiruu kana erga argee booda garaan isaa hin dandeenye irra naanna'ee ilaalee bidiruun sun kan isaa ta'uu isaa erga mirkaneeffatee booda gatii isaa gaafateetu gara manaatti fiigee dhaqee qarshii fidee dhufeetu bidiruu kana bitate. Bidiruu kana bitatee erga fudhatee galee booda bidiruu sanaan akkasittiin jedhe, yaa bidiruu nanaa ati si'a lama kan kooti jedhe, ati yeroo lama kan kooti jedhe, jalqaba kan koo turte sin hojjetadhe, sin tolchadhe, harka kootinan si hojjetadhe jalqaba jedhe. Deebiteen harkaa baatee turte, na duraa hatamtee turte, na duraa fudhatamtee turte, amma immoo yeroo lammaffaan gatiidhaan si bitadhe, qarshiidhaanan si bitadhe. Har'a Waaqayyo anaaf siin akkas jedha. Ati yeroo lama kan kooti. Ati yeroo lama kan kooti. Ati yeroo lama qabeenyaa kooti. Ati yeroo lama dhuunfaa kooti. Jalqaba sin uume. Jalqaba sin tolche. Yeroo lammaffaa immoo gatiidhaanan si bitadhe. Yeroo lammaffaa immoo dhiigaanan si bitadhe. Kanaaf ati yeroo lama kan kooti. Oo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa koo ati yeroo lama kan Waaqayyooti. Obboleettii koo ati yeroo lama kan Waaqayyooti. Ati yeroo lama kan Gooftaa Yesuusidha. Jalqaba si uume. Lammaffaan immoo irra deebi'ee gatiidhaan si bite. Dhiigaan lubbuu isaa dabarsee kennuudhaan irra deebi'ee si bite. Kanaaf yeroo siin bidiruu godhee sitti fayyadamuu barbaadu, yeroo bidiruu kee ergifachuu barbaadu, jalqaba waan kansaa waan hin turreeffitu hin taane, jalqabayyuu kansaati isatu uume, isatu tolche. Haa ta'u malee yeroo lammaffaatiif immoo ergisaan si fudhachuu barbaada. Yeroo lammaffaaf immoo ergisaan itti fayyadamuu barbaada. Si duraa fudhatee itti dhimma ba'ee si duraa gatuuf miti. Si duraa fudhatee galfata nyaatee hafuudhaaf miti. Irra taa'ee garuu namoota kan biraa barsiisuu barbaada. Sirra taa'ee namoota kan biraa barsiisuu barbaada. Hojii kee irra taa'ee namoota kan biraa barsiisuu barbaada. Gaa'ila kee irra taa'ee namoota kan biraa barsiisuu barbaada. Mana kee irra taa'ee namoota kan biraa barsiisuu barbaada. Simooniin kanadha kan inni gaafate irra taa'ee namoota barsiisaa akkana naaf ergisi yookiis achi naaf buti ittiin jedheetu isa gaafate. Kanaaf har'aa Gooftaadhaaf ergisuun kan sitti ulfaatu. Akka waan dhabdee, akka waan sirkaa fudhatamee, akka waan lammaffaa deebiteen arganneetti kan sassattuuf kan of qabdoo jiraate. Simoon irraa akka barattuuf Waaqayyo waamicha siif godha. Simoon irraa akka barattuuf Waaqayyo waamicha siif godha. Sana booda Simoonii wajjin turtii akkamii akka qabaate xinnoo isheetti sinne akka ilaalluun barbaada har'a. Jalqabaa xinnoo ishee achi naabuti ittiin jedhe. Xinnoo ishee achi naabuti. Baay'ee miti. Xinnooma ishee qarqara galaanaarraa xinnooma ishee achi naabuti irra taa'in namoota barsiisaa. Kanaaf Simoon xinnoo ishee achi buteef amma inni barbaadu. Erga dubbatee fixee booda garuu gara Simoonitti deebi'ee jedha. Oo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Erga dubbii isaa xumuree booda gara Simoonitti deebi'e. Erga dubbii isaa xumuree booda gara keetti deebi'a. Galanni isaaf haa ta'u.
Erga waan sirra taa'ee barsiisuu barbaade barsiisee booda gooftaan gara keetti deebi'a. Waan mana kee keessa taa'ee waan mana kee irra taa'ee barsiisuu barbaade erga barsiisee booda gooftaan gara keetti deebi'a. Amma gooftaan gara Simoonitti deebi'eera. Gara isaatti achi as deebi'eetu Simooniin haasofsiisuu jalqabe. Tarii Simoon yeroo inni achirra taa'ee barsiisu waa'ee sanaa waa jechuu dhiisuu isaatiif yookiin gatiin isaa maal akka ta'e maaltu akka isaaf godhamu bidiruu isaa kan akkasumaan kennuu isaarraa kan darbe waan kan biraa waan beeku hin qabu. Amma garuu gooftaan gara isaatti deebi'e. Dubbii isaaf barsiisa isaa erga xumuree booda gara Simoonitti achi as deebi'e jedha. Gooftaadhaaf yoo ergifte akkasidha. Gooftaadhaaf jireenya kee olaatte, gooftaadhaaf qabeenya kee olaatte, gooftaadhaaf umurii kee olaatte, gooftaadhaaf dandeettii kee olaatte, gooftaadhaaf beekumsa kee dabarsitee olaatte akkasidha. Gara keetti deebi'a. Gara keetti deebi'a waan siin jedhu qaba. Sadarkaan inni lammaffaan inni kanatti aansee jedhe immoo akkasidha. Erga gara isaatti deebi'e booda yaa Simoon jedhe amma immoo bidiruu kana gara tuujjubaatti achi buti jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jalqaba qarqararraa xinnoo ishee achi buti jedhe. Amma immoo gara tuujjubaatti achi buti, gara walakkaatti achi buti, gara iddoo gadi fagootti achi buti. Suuta. Jalqaba xinnoo ishee ittiin jedhe. Amma immoo achi buti, achi fageessi gara walakkaatti, gara tuujjubaatti, iddoo gadi fagoo ta'etti achi buti. Obboloota koo Waaqayyoo amantiin isaa wajjin hin jalqabne qarqara galaanaa irratti akka nafu hin barbaadu. Amantiin isaa wajjin hin jalqabne amantiin isa irratti qabnu lafa gogaa irratti akka hafu hin barbaadu. Kanaafidha kan inni nu waame. Lafa gogaa irraa dhufnee erga bishaan seennee booda immoo qarqara isaa dhaabannee yookiis qarqara isaa duwwaa daaknee akka nuyi deebinu hin barbaadu. Jalqaba xinnoo ishee achi buti kan inni jedhe shaakalchiisuufidha. Sababiin isaa amantiin suutadha kan inni guddatu. Halkan tokkotti mini kan inni guddatu. Suutadha amantiin keenya hundee kan inni gadi fageeffatu. Suutadha amantiin keenya idda isaa kan inni asii gadi fageeffataa kan inni adeemu. Akkuma kana jalqaba xinnoo ishee achi buti inni ittiin jedhe amma immoo gara walakkaatti achi buti. Anaan akkanatti fakkaatutti akkanaaf galetti dubbiin kun amantiin baay'een keenyaa achi qarqara galaanaatti hafe. Lafa gadi fagootti achi hin tarkaanfanne. Bidiruu keenya lafa tuujjubaatti achi hin bunne. Tuujjubatti achi bunne gadi fagoodha waan ta'eef. Walakkaasaa yoo seenne nu liqimsenne waan sodaannuuf. Tarii yoo ta'uudhaa baate gara lafa gogaatti ba'uudhaaf. Iddoo turreetti deebi'uudhaaf dhiyoo waan ta'eef qarqara bishaanii qarqara galaanaa achidha kan nuyi dhaabannee amantii keenya shaakaluudhaaf yaalaa jirru. Amantiin qarqara galaanaa dhaabatanii shaakalan ga'aa miti obboloota koo. Waaqayyo wajjiniin qarqara galaanaa duwwaatti dabarsuun nurra hin jiraatu. Erga bidiruu keenya ergisuufiin keenya nafne, erga jireenya keenya kennuufiin keenya nafne, erga kiristaanota jedhamne waamamuun keenya nafne. Qarqara galaanaarraa gara gidduutti achi siquu danda'utu nurra jira. Gara walakkaatti tarkaanfachuutu nurra jira. Amantiin keenya guyyaa guyyaatti tarkaanfii fudhachuutu irra jira. Tuujjuba amantii seenuun nurra jira. Amantiin keenya gadi fagoo ta'aa deemuutu irra jira. Qarqara galaanaa dhaabannee jijjiiramni argannu hin jiru. Obboloota koo. Kana hubachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Qarqara galaanaa dhaabannee bidiruu keenya qarqara galaanaa dhaabnee jijjiirama argachuu hin dandeenyu. Eeyyee bidiruu keenya Yesuusiif ergifneerra qarqara galaanaa jirra garuu. Gooftaan Yesuus qarqara galaanaa miti turuu kan inni barbaadu kana caalaa. Iddoo sanatti erga namoota barsiise, erga siinis barsiise, erga naanis na barsiise booda qarqara galaanaarraa gara walakkaatti akka siqnu barbaada. Amantii keenya akka gadi fageeffannu barbaada. Gara tuujjubaatti, gara isa iddoo gadi fagoo ta'e sanatti akka nuyi siqnu barbaada. Kanaaf Simoon amma yeroo kana gaafatame tole jedhe. Tole jechuu isaatiin dura garuu sababii dhiyeesse. Silaallee gochuun narra hin turre waan jedhu.
Akkuma argitu kunoo kiyyoo keenya miicaa jirra yeroo dhufte akkuma argite kiyyoo keenya miicaadha kan nuyi turre. Sababiin kiyyoo keenya miicaa irruuf immoo halkan guutuu addana bullee qurxummii tokko iyyuu hin qabinedha kan nuyi bulle. Bakki nuyi hin dhaqin bakki nuyi itti kiyyoon darbatin hin jiru halkan guutuu bishaan kanarradha kan nuyi bulle. Kanaaf tuujjubatti achi siquun hin barbaachisu. Gara walakkaatti achi siquun hin barbaachisu. Haa ta'u malee jedhe. Haa ta'u malee waan ati jetteef qofa kiyyoo keenya hin darbannaa jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan ati jetteef kiyyoo keenya hin darbanne. Lafuma eda darbachaa bulleetti darbanna. Tuujjubuma atitti siqaa nuun jettetti amma kunootiin siqna. Sababiin isaa situ jedhe waan ta'eef. Amma bidiruu keenya irra situ jira waan ta'eef. Bidiruun keenya gara walakkaatti yeroo siqu amma situ bidiruu kanarra jira waan ta'eef. Situ abboome waan ta'eef, situ dubbate waan ta'eef, sababii ati jetteef qofa kiyyoo keenya irra deebinee darbanna. Abdii kutannee miiccinee keenyeerra. Garuu irra deebi'ee miicuun nu barbaachise illee irra deebinee miiccinarraa kan hafe ati jetteetta waan ta'eef hin darbatiin hin gallu. Situ jedhe waan ta'eef haa ta'u jedhe galanni isaaf haa ta'u. Gooftaan wanti inni jedhe raawwata obboloota. Wanta abdii kutanne baay'ee qabaachuu dandeenya. Qarqara galaanaa dhaabannee kiyyoo keenya kan miiccinu baay'ee jiraachuu dandeenya. Waan hundumaa yaallee kan dadhabne bitaadhaanis mirgaanis kaabaanis kibbaan bahaan dhihaan baanee biyya kamiin iyyuu deemnee nuu darba hin ta'a hin milkoofna jennee yaallee barannees sadarkaa guddaarra geenyee jireenyi koonii hiikaa qabaata jennee yaadnee garuu iddoo isaa kan hin dabarre. Qabeenya kana yoon godhadhe mana yoon bitadhe kana yoon godhadhe hin ta'a jennee yaadnee ammayyuu jireenyi keenya hiikaa kan hin qabne. Asiin naaf darba jennee yaallee har'ayyuu hiikaa kan hin qabne. Abdii kutannee kiyyoo keenya miiccinee marree kan ka'aa jirru yoo jiraate yookiis marree kan keenya yoo jiraate har'a garuu gooftaan Yesuus bidiruu kee yaabbateetu gara tuujjubaatti siqisiin jedha. Qarqara galaanaa hin dhaabatin. Jireenyi qarqara galaanaa dhaabatanii amantiin qarqara galaanaatti shaakalanii hundee gadi fagoo hin qabu bishaan gadi fagoo hin qabu waan ta'eef jireenya kee keessatti jijjiirama fiduu hin danda'u. Kanaaf gara walakkaatti achi siqi gara tuujjubaatti achi siqiitii kiyyoo kee darbadhu siin jedha. Bidiruu kee gooftaadhaaf ergifnaan wanti hundumtuu isaaf hin danda'ama. Kanaaf Simoon gaafanni akka sagalee isaatiitti tuujjubatti achi siqee kiyyoo isaa gaafa darbatu isa duwwaatu hin taane hiriyyoonni isaa warri bidiruurra jiran duwwaatu hin taane warri bidiruu kan biraarra jiran achi as yaa'anii dhufanii amma qurxummii kana harkisanii guuranii bidiruu isaaniitti naquu isaanitti ulfaatutti amma kiyyoon isaanii tarsa'utti qurxummii isaaniif kenne. Phexros hiriyyoota isaa wajjin harka qullaa galuudhaaf ture. Bidiruu isaa gooftaaf ergifnaan gooftaan jireenya isaa keessatti seenaa hojjete. Bidiruu isaa gooftaaf ergifnaan waan gooftaan isaan jedhe goonaan qarqara galaanaarraa gara tuujjubaatti siqnaan darbadhu ennaan kiyyoo isaa darbannaan bidiruun isaa qurxummiidhaan guute. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Har'aatis jireenya wal fakkaatu kan qabdu Simoonii wajjiniin gara tuujjubaatti achi siquu kee barbaada. Bidiruu kee ergiftee fi isaa wajjiniin yeroo inni tuujjuba dhaqu qarqara dhaabattee ilaaluu keetu hin taane isaa wajjiniin gara tuujjubaatti achi siquu kee barbaada. Bidiruun kee qurxummiidhaan hin guuta. Jireenyi kee eebbaan hin guuta. Gooftaa wajjin gara tuujjubaatti achi siqi. Amantiin kee hundeensaa gada fagaatu. Gooftaa wajjin tarkaanfiin kee gada fagaatu. Shaakalli amantii keetii gada fagaatu. Amantii irra keessaan shaakalin. Amantii qarqara galaanaan shaakalin. Ingaa bara baay'ee qarqara galaanaatti dabarsine. Anaan dabalatee qarqara galaanaatti deemuun nutti ulfaate tarkaanfii fudhachuu dadhabne. Barri kun garuu bara itti qarqara galaanaatti gara tuujjubaatti achi sin dhunuufa ta'u. Baratti gooftaa wajjiniin bidiruu sanarra teenyee gara tuujjubaatti deemnu. Hundi amantii keenya idda amantii keenya baratti gadi fageeffannu ta'uu turreera. Kan akka goonuuf Waaqayyoon waa gargaaru. Kana ilaalsee bakka kan biraarraa kanan dubbisuu barbaadu. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 17 akkas jedha.
Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalatti hiddaaf hundee akka godhattaniif kadhannaa kootii jedha. Maal akka ta'utti Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessatti akka buufatuuf jaalalatti hiddaaf hundee akka godhattanii fi kadhannaa kooti. Hundeedhaa fi hidda godhachuutu isin irra jira. Isin keessa akka inni buufatutti hiddi keenya kan gadi fagaate ta'utu irra jiraata. Yoo hiddi keenya kan gadi fagaatu ta'e Kiristoos Yesuus keessa keenya hin buufata, keessa keenyatti isin guddata waanta ta'eef. Karaa kan biraa Efesoon Qolaasaayis 2 lakkoofsa 6 akkas jedha. Egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti, akkuma amantanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guutee irra dhangala'us dhiyeessaayi jedha. Fudhachuun keessan gaariidha, garuu fudhachuun keessan ga'aa miti. Fudhachuun keessan qarqara galaanaa dhaabachuudha. Bishaan keessa miilla ofii kaawwachuudha. Garuu ga'aa miti. Akkuma fudhattan sanatti isatti jiraadhaatii akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadhaa jedha. Hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiidhaan dhaabamaa. Manni ijaaramu hundeensaa gadi fagoo miti yoo ta'e hin jiga. Kanaafidha hundeen keenya isarratti gadi fageeffamee akka inni dhaabatu kan inni barbaadu. Mukni hundeensaa gadi hin fagaanne hin goga, hin jiga, hin kufa. Sanyiin inni facaafame sun inni lafa dhagaa qabu irratti facaafame akkuma warra kaanii biqileera. Haa ta'u malee iddisaa gadi fageeffachuu waan hin dandeenyeef dhagaa waan ta'eef jallisaa yeroo aduun ba'etti hin goge. Yeroo aduun ba'etti hin goge. Obboloota koo amantiin keenya gadi hin fagaatu yoo ta'e, irra keessa duwwaa yoo ta'e, qarqara galaanaa, qarqara bishaanichaa duwwaa kan jiraannu yoo ta'e, qarqara jireenya amantii kan jiraannu yoo ta'e, jireenya keenya keessatti jijjiiramaa arguu hin dandeenye. Kanaaf waamichi Waaqayyo nu waamu isa fudhattan Kiristoos kanatti hundee keessan, hidda keessan gadi fageessaatii jiraadhaa. Gadi fageessaatii irratti dhaabamaa, irratti ijaaramaa. Bidiruu keessan qarqara galaanaatii gara walakkaatti, gara tuujjubaatti achi butaa. Yeroo sanadha kan amantii shaakaluu dandeessan, yeroo sanadha kan maalallee arguu dandeessan, kan dinqii arguu dandeessan, kan waan ittiin raajeffattan, waan ittiin afaan qabattan kan isin arguu dandeessan yeroo sanadha. Gaafa sana bidiruu ergisuu duwwaa utuu hin taane, bidiruuyyuu achitti gattanii deemtu. Sababiin isaa Luqaas 5:11 irratti Simoon duwwaa utuu hin taane warri isaa wajjin jiranis bidiruu isaanii achitti dhiisanii, achitti gatanii isa duukaa bu'anii jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan nuyi garaa keenya guutuu isa duukaa bu'uu dadhabneef qarqara galaanaa waan jiraannuuf. Gaafa bidiruu keenya isaaf ergifnee isaa wajjiniin gara tuujjubaatti achi siqnu garuu walakkaa isaa gaafa geenyu garuu amantiin keenya ija godhata. Amantiin keenya ija godhata, kadhannaan keenya ija godhata, faarfannaan keenya ija godhata. Dinqii arguu jalqabna, maalallee arguu jalqabna, hojii Waaqayyoo isa guddaadhaaf irreessaa arguu jalqabna. Sana gochuu akka dandeessuuf Waaqayyo si haa gargaaru. Har'a bidiruu kee gooftaadhaaf ergisiitii isaa wajjin qarqara galaanaatii gara tuujjubaatti achi siqi. Kiyyoo keessa darbadhu. Jireenya kee keessatti waan gooftaan hojjetu hin argita. Gooftaan si haa eebbisu.